jarra la korsne jarra kana keessa goota duutu dalate gonni sabab lole kawe fanni fate danga tiksa jede daloota sila gabrumatti kufu jarra la korsne jarra kana keessa jarra ni dalate jarra abagada kawe fanni fate dina lolatu daloota sila ilman baca sapo ilman garasuduki wali sorra pudina araka pura dudu jimma gera lolu moti shanangibe onne to sibila jesi ijolle shara firri sapa waka ota chali shone ropa poredena gara ilu tiragora yagantu dis mal pokorri biya pata tibduko mal fokorri akaki galit jirako ya apotu mal fokorri karchalle ambo jirako abdi murate kaate jarri gejo seni baati gargar damaki sahane kidina alaga kolpa namatina ekanya tame mana hidati kampaye ate angara romo kisubiya isara akkam nagaa fayyaa jirtanii kabajamtoota daawwattoota Commander Nazir akkasumatti ilmaan Oromoo bahaa fi dhihaatti kaabaa fi kibbatti akkam nagaa fayyaa jirtanii isiniin jechaatiin bakka jirtanitti kabajaan jaalaltitii isin haadha qabduun isiniin jaa an Nazir ilmi Oromtichaa kadhaabbata tokko qabu jechuudha viidiyoo kana share godhaa waliif dabarsa akkasumattis YouTube keenya Nazir Tube khaja'u sena ti lala subscribe goda share waliif goda uf duraaf YouTube keenya ka ummata Oromoo fayyadu ta'a ka artistoota keenya ittiin guddisnu ta'a akkasumattillee kan ittiin oduu biyya alaatii fi biyya keessa akka dokumentitti irra keenyee dhaloota dhufuuf dabarsinu ta'a jechuudha bagana gaan dhuftan share waliif godha hin dagatina wanni itti baastan tokkolleen hin jiru ni tuuta share goota jechuudha akkam jirtan ilmaan Oromoodha ardaan tana ajandaa 2-3 takka 4 illee ta'uu danda'a gabaabseetiin dubbadha qabadheetiin dhufe jechuudha ajandaan kiyya akka falmataa Ibroo baanu saahibni kiyya ilmi Oromtichaa falmataa Ibroo baanutti hangaasaa furushkaa qallabamu yookaan immoo akka caffeeraamis ja'utti Dr. Tanaka ja'aan jechuudha ani immoo Dr. Hangaasaan kennee fi doktorummaa sirraa fudhadheetiin dhangalaasaa buufaa afuuftuu jechuudha kabiraa ajandaan keenya girrisaa fi gartee cululleen meeq akka jiran ardaan tana nuti cululleen nuti girrisaan ilmaan Oromoodha anqamta akka waliin jirru marsaa internetii kanarratti anqamta akka waliin jirru Dr. Tanaka takkaan immoo khafurushkaa qallabamu asirraa galee kanadatti uf danda'uu dadhabee biyya galee ilmaan Oromootirratti furushkaa khushiinaa taayee danda'a keessa taa'ee qallabamuun ilmaan Harargee keessatti awwadaa keessatti cafaqamaa ajjeefamaa jiran badhaadhina jee asirraa harkaan akkana jedhu nama nuti doktorummaa kennee fi nama isa goone nama nuti barcumarraa jalaa khaanee gurra isa qabnee gartee internetii tanarratti addunyaan isa wal barsiisneetu ardaan tana furushkaa qallabamaa
ijoollee keessaa bahe ilmaan Harargeedha irratti dhiiga ilmaan Oromoo irratti qoosaa jechuudha. Kana tokko ilmaan Harargeedha Awwadaay keessatti warreen waan kana goosisaa jiranillee eenyu akka tahan hundaahu qabannee jirra suuraa isaanillee. Namitti Farihaa jedhamtu takka immoo ta ijoolleen isiidhaa biyya Ameerikaa kanatti barsiifatti yeroo wayyaanee sanirraa eegalee wayyaanee wajjin turte dhaamsa qabnaaf jechuudha. Dhaamsa isiif qabna. Fi akkasumatti warra Awwadaay keessatti ijoollee teenya cafaysiisanii tumsiisan dhaamsa isaanii qabna. We have plan billee qabna nuti. Ar'aan tana namicha furushkaa qallabamu kana kushiinaa Taayyee Danda'aa keessatti Dr. Tanakaa Taguuga kana siigalaa waan siin jedhu siigalaa waan siin jedhu siigalaa namicha Tanakaa kana ar'aan tana nuti girrisaa fi cululleen siigalee nuti girrisaadha ammaan girrisaadhaan cululleedha nuti cululleen girrisaan hangamta akka wal dhageenye joolleen 5,000 ol Facebook isaa unfollow godhuudhaan jalaa bahan. That is number 1 plus 1 plan 1 dha jechuudha. Plan B keenya ijjannoo nuti fudhannu nutu beeka. Asirraa isa galchina. Waan inni internet irratti bahee dhiiga ilmaan Oromoo kan irratti ittiin qoosu kana asirraa isa galchina. That is plan B. Kana beekuu qabaa jechuudha. Tanakaan Taguuyni furushkaa qallabamu kushiinaa Taayyee Danda'aa keessatti jechuudha. Ilmaan Oromoo dhageeffadhaa. Oromoon dhugaa qabdi. Ar'aan tana Harargee keessatti Abiyyiitu dhufa Johaartu dhufa jedhaniiti ummata yaaman. Ummanni dibbee guurrateeti Jawaar keenya jechaa dhufanii jechuudha. Yeroo kana warri qarshii 700 nyaatu maayikiraafoonaa fi dibbellee harkaa guuree ummata keenya addaan facaasanii yaa'anii jechuudha. Bakka takkattillee ummanni kun eenyu Ashaagireen Abiyoot Oromiyaa keessatti ni injifatu. Tigraay Arabiyya of dandeessi taatee jirti jechuudha. Command postiin ummata Oromoo irratti malee Tigraay keessatti hin ta'u. Tahellee hin beeku. Tigraay biyya of dandeessi taatee jirti. Oromiyaan biyya Keeniyaa caaltu, biyya Tanzaaniyaa caaltu, biyya Yugaandaa caaltu, biyya Suudaan caaltu Oromiyaan teenya. Uf dandahuu bira dabarteeti biyya guddoo East Africa keessatti biyya taatee of dandeessee jiraattu takkaadha jechuudha. Siigalaa waan asiin jiru. Kanaafuu sittiin himaa jira barna dhage. Ilmaan Oromoo dhugaa waan qabaniif tokko waan tokko bira dabruun barbaadu. Waa'ee Haacaaluu hundee isaatii fi Jawaar Mahmad warri biltsiginnaadhaa kaadireen Jawaarii fi Haacaaluu wal dhoysisaniit waan Haacaaluun hundeessaa hin jeeyin artist Haacaaluu hundeessaa hin jeeyin marsaa Facebook kanarratti oofaa turan. Facebook kanarratti oofaa turan jechuudha. Haacaaluu waan san Haacaaluu is my good friend. My good friend, my best friend. Haacaaluu waan akkasii akka hin jenne nin beekan. Sigala akka nuti Haacaaluu irra duullee artistii kana keessaa isa baasnuuf Haacaaluu hundeessaadhaa akkana Jawaarii fi TPLF akeekkachiise jedhanii marsaa kanarratti facaasaa turan. Hin jarjerree numaan laalee dubbiseetumaan bira dabree waan san. An Haacaaluu bilbila isaatiin qaba, Facebook isaatiin qaba, Imo isaatiin qaba, Viber isaatiin qaba, WhatsApp isaatiin qaba. Barreessuuf hin danda'a, bilbiluuf hin danda'a waan na dhorku hin jiru. Akka inni waan kana hin jenne waan hin beekuuf. Ar'aan tana garuu osoo hin jarjerin, osoo irratti nuti duula hin godhin, warri biltsiginnaadhaa akka nuti Haacaaluu irratti duullu fedhan. Ilmaan Oromoodhaa wal dhoysisuudhaan. Isinitti himeen jira. Waliin dhageenye jira. Namichi Abiyoot jedhaniin kun jibbinsa amantii Islaamaa qaburraa
muslima ani jiruuti ya keessatti suufii fi salafii waan jedhamu dhaga'ee hin beeku yaa ummata an islaama salafii suufii maali waan jedhamu hin jennu nuti islaama tokko nuti hin beeynu akka namni biyya bulche ja'an gabbahee salafii fi suufii nu oofaa ture jechuudha ummata islaama addaan qoqqooduudhaaf waan Daani'el Kibrat kana je'eeni waan Daani'el Kibrat achi keessatti himuu jechuudha kana ummanni Oromoo beekuu qaba nuti amantii kiristaanaa amantii teenya ortodoksiin Oromiyaadhaa uf dandeessee qeesii mataa isii qabaatte cherchii san ni jaarra maallaqa baasneetti jaarra cherchii Oromoodha cherchii ortodoksii Oromoodha ni jaarra bira dhaabban lassannee tolchinee gartee obboleeyyan keenya biyya waliin qabna amantiin ta dhuunfaa teenyaati jechuudha obboleeyyan keenya kiristaanaa obboleeyyan keenya ka muslimaa waaqeffatallee jechuudha isaan addanu qoduu barbaadanii jechuudha warri kun namicha bombaa tanakaa kana fuudhanitti asirraa galchanii biyyatti ar'aan tana nuti ijoolleen cululleedha nuti ijoolleen girrisaadha anqamta akka wajjin jirru marsaa feesbuukaa kanarratti guyyaa tokkotti namni 5,000 ol tanakaa namicha furushkaa kushiinaa taayee danda'a keessa taa'ee qallabamu kana jalaa yaate jechuudha namicha kana namni lama jalan turre gaafaan fuudhee gurra isa qabee asirratti barcumarraa jalaa ka'ee nama isa godhe jechuudha from zero to hero akkan isa godhetti from hero to zero isa godhu teenya jechuudha jabaadha ilmaan Oromoodha kana boodaanis yeroo viidiyoo isaa laayivii namichi furushkaa qallabamu tanakaan takkaan immoo tanakaan namichi furushkaa qallabamu siga dhangalaasaan jaanan an dhangalaasaan jaani caffeeraamis tanakaa jaani falmataa ibroo keenya immoo namicha furushkaa qallabamu jaani jechuudha furushkaa kushiina kichina taayee danda'a keessatti qallabamu ka guyyaa tokko gabbahee hin beeyne ka guyyaa tokko akka dhiiraa gabbahee hin beeyne namana nuti caanxaa fi silipara khiyyaa fi tuuttaa khiyya kaadheeti ilmaan Oromoo keessa deemaa ture maalii fi onneen tiyya ummata Oromootiif qulqulluu waan taateef jechuudha hoteela tokko keessa taa'ee same hotel ruumii hoteelaa keessa achirraa afaan banaa jechuudha kitfoo fi xibsii nyaachuuf googiraa halkan itti fidaniif jechuudha namichi tanakaan kun ni agarra bakka inni dhaabbatu taa'u duraaf akka ummata Oromoo dhiifama gaafatan jenne viidiyoon isaa takka takkaan qeerroo harka jirtu WhatsApp warri walii dabarsitan jabaadha keessattu warra awwadaay keessatti ijoollee teenya akkana tumsiise warra awwadaay keessa ijoollee teenya cafaysiisee ajjeesee kana akkuma waliin jenne gruupii keessatti WhatsAppiin suuraa isaanii walii dabarsa waliif facaasaa biyya keessatti jechuudha dalagaan teenya biyya alallee jiraannu biyya keessatti wal qabattee ummata kana maqaa isaanii suuraa isaanii facaasuudha jechuudha gandatti maal jaa Liibiya shibir zanga beet farad je Gadaafiin gandatti namana qabaleetti sigala waan sinjoo Oromiyaa guutuu keessatti ummata hattuu kana waliif facaasuu qabna jechuudha akka Gadaafiin jeesan zanga beet je manatti waliif facaasa ummata kana dhukke irraa kaasuu qabna jechuudha eeysattuu hin baan isan am warning you keessattuu akeekachiisaan keessa wanni godhaa jira dhiiga ilmaan Oromoo xuuxaa ijoollee tee biyya Ameerikaatti hin barsiisattu will report gaafa wayyaanee isa irraa eegalteeti namittiin takka fariyaa namittiin jedhamu sitti dhaamsa dhaamaa jirra ilmaan Oromoo ilma namaa achi ajjeesiisaa wadaay keessa Harargee keessatti ilmaan Oromoodhaa ficcisiisaa ijoollee tee biyya tanatti barsiisachuu hin dandeessu maaliif you are criminal they will face justice ilma namaa tokko ijoollee tee barsiifataa asitti ijoollee Oromoodhaa ajjeesuu hin dandeessu qallee akka dhaamsatti itti himaa jirra irra geenyee jirra isa akka baratan geenyee arginee jirra maalirra akka jiran bakka isaan bahanii fi bakka isaan seenanii arginee jirra waa hundaa'u harkaa qabnaa jechuudha kana ilmaan Oromoodhaa namichi furushkaan tanakaan hangaasaa dhangalaasaa jedhaniin kun
sigala arrantana block na gode akekachisa gaba nama garte politika nama injifatu ndandeenye qarshi 700 itti kennan sammale tanakan Canada keessatti uf dandahu dadhabe biyyatti gale sareen qoshashni kun talfuufni naman tahin kun sigala wana sinjo talfuufni Canada keessatti naman tahininto biyya keessatti qarshi nyaata dhiige ilmaan oromootitti haga laagaan isaa kun afa aboona mana jarra abbaa gadaa hin himatin maqaa harge hin himatin jolleen hargeedha galatooma galata guddaa qabdan gootota bariyamo isin hundi galatooma hundi keessanu jolleen hargeedha galatooma inni sila tokkolleen jira finfinnee keessatti waan akka kondominiyeemii kennanii lafa kennanii fi Jaafarali በመጨረሻው ሰዓት ላይ ነው አፈር የጋጥከው ሚኒሊክ ከነ ጎዴ ሚኒሊክ ጋፈ ሻዋ ጨብሴ የቻ ቱርቴ ታሪክ ኒፊ አሶሰምኒ አቲ ሂማ ቱርቴ ሱኔዳ አንቀለፋር ከቱፊ አርአንተነ ከመ መሰራሚ ሞቱማ ሰንከሰ ጅሩ ሱራፊ ወኒ ሚኒሊክ ከአራንተነ አቲ ዳበቴ ብልጽግና ከጫሊ ጫለንቆ ከይሰት ያከሰ ይገሉላሴ harka mure harma mure ilman oromoda eda ati hagalafa arkattufi hagadachi arkattufi sibein eessatille akka arkatti si akkamitti ummata oromo keessa dhaabbatta yaa ummata sigale furushka fi angalasa yaa ummata akkami Jaafarali ati akha jeeti jaabar wanni isaa tokko keessatti bagaduune akkasitti asoosama san hunda barreessite joollummarraa waan minilik ummata oromoodhaa godhe nu barsiisaa turte waan nafxanyaan ummata oromoodhaa godhe akkanatti akka tiitichaatti duuba kana kombortaa isaa godhe jettee nutti himtee nu guddistee si dhageeffachaa turte taarra minilik taatee nutti as baate jechuudha. Raasdargee fi walda gabreen gaafa harar weeraranii akkasitti ashiitaa qotee bulaa keenya akka fedhan itti tattaan jetti himte mataan keenya akkasi guddatee ar'aan tana minilikuma san taatee nutti as baate jechuudha. Badhaadhina jettee. Kuni wanni fiste takka takkaan hin beekan asoosamu wanni gaafa waa'ee walda gabreetii fi daajjasmaach wanni dha kan hun jette. Edaa haguma lafa arkattanii fi edaa nu nyaattan jechu lafa arkannaan lafa oromoodha akkamitti lafa keeti lafa oromooti lafa muranii sii kennan kanaan nutti as deebitee namana. Waa'ee Raasdargee fi gaafa gaaguraan itti duulan jettee nutti himtee gaafa akkasitti madaafni dhiini lafarra yaa'ee calii calanqootan akkasitti ciranii akkasittiin guddadhe akkasitti nu barsiisaa turte asoosamni kee ar'a lafa sii kenninaani Jaafarali atilleen deebitee akka tanakaatti deebitee nutti madaafas dhawoo eegalte minilik wajjiin dhageeffadhaa ijoollee harargeedhaa isin hundinuu waan kana. وان أكنا خنا اندي عين التقلنا يازنو التقلي أكنا خنا كبرني واللانسو تناقان فروشكا نياتا فروشكا واني تايي غيسة تايتي جابر سنو جابر تناقا يا تناقا أنا اللي كيتي سبيخ نمنا خطبيتي no khatabeetin ho khanamat ansi akkasi midafi haqi namni si arrabsa namni waasin jawaan khatabte sana haqi nama qubee afaan oromoodha khatabuun beeniyaa tanakha angaasaa tanakha ho akkasi miti yale yana khana haqiti khana wanni godhe yaa tanakha yaa bomba yaa qoshaasha yaa sagara osoo kana si beeke guyyaata ka qorii harka kaayee si wajjin nyaadhu an oromooti ya namni tuqemo oromootu inaan mohallayyaa seenta
Oromooti iyyatu inaan Hayillayyaa Sentataadni na wajjin hin jiru. Ati silaa namaa na nyaatu. Osoo maallaqa harkattee daana nyaatta. Garuu an sin nyaadhu rabbittiin sii kakadhaa. Barandaa kanaan rafa malee wallaahi sin nyaadhu. Oromoo jettee na bira dhuftee. Ati garuu Oromoo nyaatte. Ati arraan tana dhiiga kaleessa viidiyoo waraabanii Harargee keessatti Awwadaa keessatti akkasitti waraanni Abiyoot ijoollee Harargeedhaa cafaqusanii ol baatee badhaadhina jetta jechuudha. Yaa tanaqa yaa suuratul Bashoo insha Allahu ta'ala Oromoo keessan baatu ati blook nagooteef sin dhiisu Naziir akkanatti. Naziir takka akka kanniisaati. Kanniisni nama ciinu munnee nama luqqisaa miti akkasittiin sin luqqisaa. Akka kanniisni munnee nama luqqisu sanittiin sin luqqisaa kanatti akkattiin si iiteessu ta'a ganaa iita'u ta'es. Ati furdatteeti mistrasa akkasi godhe. Ar'aan tana nuti girrisaa fi cululleen yeroo takkatti ijoolleen kumshawwanni kee jalaa baate. Plan B'n immoo ni jira. Nama waa xiqqoo gaasii dhabamsiisuuf Facebook gubbaa. This is our promise. That's our plan B. Your hate speech. Jolle dhiigaa jiru, jolle ajjeefamaa jirtu will report to Facebook. Yaa garaacho abbaa garaa yaa wasakna ala abuk. Yaa zubbal himaar. Jolle Oromoodhaa ta akkanatti dhiigaa jirtu ol baatee sanuu hagabar ja'abar sanuu. Yaa qoshaasha sin beekaa sirrittiin si beeka yaaboo hedduun sirraa of qabe waliin nyaanne jeetiin namni wal nyaate garaa wal nyaata namni hedduun sirraa of qabe yaa tanaqa baalageedhaati. Oromoo ajjeesisaa na wajjin nagaan argattu. Oromoo arrabsaa na wajjin nagaan argattu. No way obboleessa kiyyas yoo taate no way. Si galee. Nagaa hin harkattu. Nagaas harkachuudhaaf hin teessu. Si jalaa waan asin jedhu. Sin dhiisuan. Sin dhiisuun taa'u. Faayinaalii Facebook irraa block na godhe jechuudha. Jalaa bahaa gadhiisaa jee suuraa ta'e X irra godhe he's not my friend, he's not my brother. No, namni Oromoo irratti qoosunaaf obboleessa kiyya ta'uu hin danda'u. Si galee. Our plan B is next. Sarrakkoon hin jiru. Ijoollee wajjin irratti hojjetaa jirra. Si galee. Yaa wasak. Akkasiiti. Galatooma naa jiraadhaa. Waa maraafuu YouTube haarawaan banee jira. Ni fayyada ummata Oromootiif. Artistoota Oromoo ittiin guddisna. Ani YouTube baneen beeku qabaadhellee hin beeku. Video YouTube irra argitan sun martinuu namatu maxxansa. Garuu kana booda nin dhaabsisa. Namni tokkolleen video kee YouTube irratti maxxansuu danda'u YouTube isaa irratti maaliifi akka cufamu copy right sanin report godheen jira akka cufamuudha. YouTube san share subscribe walii godha page kiyya haarawa kana. Artistoota keenya ittiin guddisna. Oduu biyya keessaa fi biyya alaatti deemu nuti kanaan gartee dhaamsa keenya dabarfanna. Galatooma naa jiraadhaa. Nagee keessa naa jiraadhaa. Ilmaan Oromoo hedduun isin jaaladhaa. Bakka jirtanitti nagee keessa naa jiraadhaa. Abuya dansa akam nagaa busy injira sanii fiti wal argina siifin simu ni deebita hayyee dansaa goote hayyee Kawwee fanni fatee daangaa tiksaa jedhee dhaloota silaa gabrummaatti kufuu narraa lakkoofsifne narraa kana keessa jarra
jaarraanis dhalate jaarraa abbaa gadaa qawwee Jarra abbaa gadaa qawwee fannifatee diinaa lolaatu dhaloota sila. Ilman baca sapo, ilman gara sudu, wali sorra budina, arata pura diga. Jimma gera lolu, oti shana gibe, onne to sivila, jesi ijole shana. Firri sapa waka, ota chali shone, rupa pore dena, gara ilu dirabara. Yagantudi smarto porri biya pata tip. akkasii nagaa keessa naa jiraadha hedduun isin jaaladha isinittiin deebi'aa hangaasa nin eegale malee nin xumurre nin eegalee nin xumuraaf gabbaheetiin xiqqoo xiqqoo isa irraa qica guyyaa gaarii ciao